Ashama akka mooltan daawwattoota sagantaa Dooyaa Marii nagaa fayyaadhaa har'aan tana sagantaa teenya ta magaalaa Toronto irraa isinii dabarsinu waayillan kiyya Obbo Salamoonii fi Obbo Biyyoo waliin qabadheetiin dhiyaadhee jirra. Wanni wal mari'annu haala yeroo irratti Oromoon akkamiin ilaala, addunyaan akkamiin ilaalti, haala kana keessatti immoo akkamiin sossoohuu dandeenya, ummanni keenya akkamitti sossoohuu jira waan waliigala irratti wal mari'anna. Isa kanagaa akka obsaan daawwattan isin gaafadha. Ani Badrii Abdooti, waayilli kiyya Sayyoo Ahmed biyya jira. Gaafaches deebi'ee gabaasaa bal'aa nuuf dhiyeessuudhaaf ta'a. Kanaaf isaafis nagee dhaamnaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya bagaa dhuftan ashama. Nagaa jirtu inni irraa. Baga nagaan nu eedda Badrii. Baga nagaan walitti dachaane. Akkuma quba qabdan gaa jidduu kana waan hedduu ta'ee jira. Taateelee hunda kaafneellee tuttuinee yoo haasa'uu baanne waan dhimma uummata keenya laaluu fi biyyattii san laaluu walumaa galatti Itoophiyaa bal'oo laaluu irratti wal mari'anna jeetiin obboleeyyan kiyya waayillan kiyya dhiyeesse. Akkuma gartanitti jidduu tana rakkoolee adda addaatu uumamu jira. Keessaahuu eega jiilli hogganoota adda bilisummaa Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo seene tariihuu wanti kun walirra bu'ee ta'a yookaan immoo itti yaadamee itti qophaa'amee ta'a jechuudha. Adda babaafneet ilaalla. Haa ta'u malee saniin dura haala jijjiirama biyyattii keessa dhufetti namootiin adda addaa haala kana deeggaruudhaan jecha madda marjuun wal saamanii wal duraaf booda fiigaa turanii Oromoon waan kana qaceelotti taa'ee ilaalaa ture. Haa ta'u malee humnootiin waan kana nu caalaa hafarsanii faarsanii gammadaa dhiichisaa turanis arrabee fi biraa warri garsiisuu jiranii isa kanaas gadi buuneeti keessa qaceelloon ilaallaa. Mee jalqabaa daawwattoota keenyaaf isin akka Oromootti jijjiirama kana qabiyyeensaa maali jettaniiti hubattan? Gama kaaniin hoo warreen har'aan tana bifa biraan agarsiisan kuni akkamitti hubatan tariihuu jettanii ilaaltanii obboleeyyan kiyya? Obbo Salamoon. Galatoomii Badrii. Gaaffii kun gaaffii guddaadha. Namoonni hundumti keenya yeroo baay'ee maddamarsa jedhu kana yeroo baay'ee yeroo duraa keessumaati xiqqoo waan konfiyuuzii nu gochaa ture. Haa ta'u malee teellana keessa kilirdi ta'ee waan hundumtuu xiqqoo ishee akka waan nu gale fakkaataa jechaadha. Walitti dammaramuun biyya sanatti an akka ofii kooti hubadhetti yookiin akka muummichi ministeeraa dubbatanittis namoonni sabaaf sablammiin eenyummaa isaanii fudhatanii aadaa isaanii sagalee kee ol naa kaase Obbo Salamoon gabbuufte. Namoonni sabaaf sablammiin eenyummaa isaanii fudhatanii aadaa isaanii fudhatanii mirga sabaaf sablammii isaanii fudhatanii akka isaan walitti dabalamanii waliin biyya sana guddisan yookiin immoo biyya sana waliin jiraachuun akka danda'amu irratti kan mul'ate natti fakkaate jechaadha. Sanarraa kan ka'edha kan amma fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo sennaa ta'ee duraan gaaffii guddaa ture wanti kun teellaa keessa garuu wanti kun edda ifaa dhufeeti kanarratti waan olii galaniif olii galteen ta'ee amma biyyatti kan isaan galan jechaadha. Akka sabaaf sablammiitti olii wajjin jiraannaa eenyummaa keenya kabajnee abbabbaan akka ollaatti ol kabajee sabaaf sablammii Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan eenyummaa isaanii fudhataniitu biyya sana keessa Itoophiyaa jedhan sana keessa waliin guddisuu danda'u kan jedhu ture jechaadha. Garuu amma yeroo laaltu warri akka Gimboo 7 fa'aa fudhattee warra akka isaatii miidiyaa fa'aa fudhattee gaafa duraa akkuma dubbatame isaan kan jalqaba durayyuu Dr. Abiyyiin maqaa isaa ol kaasanii isaa moggaasanii biyya Itoophiyaa guddisuudhaaf jedhanii Lammaa Magarsaa ibin engadduma kanayyuu akka badhaasa wayii isatu mo'ee jedhanii dubbii sobaa yookiin immoo sossobbii ittiin waa godhanii gowwoomsuu kan isaan yaadantu jira jechaadha. Ilaalchi isaanii kun haala lamaan inni ilaallee natti tola. Tokkoffaa
duruma iyyuu isaanii maddammar isa jedhamu yookiin jijjiirama ilmaan Oromoo itti madaa'anii, itti dhiiganii, itti ajjeefamanii fidan kana keessa gugataniitu kaayyoo isaanii dhokfatanii, kaayyoo isaanii isa ganamaa isa sabaaf sablammii ukkaamsanii afaan tokkoon afaan Amaaraatiin yookiin immoo aadaa Amaaraa jalatti akka jiraatu geggeessan sana dhoffataniitu sobanii goomsanii itti lixuu kan barbaadanii natti fakkaata jechaadha. Inni lammataa immoo yookiin duruma hin hubanne jechaadha. Itoophiyaa yeroo Dookter Lammaan yeroo isaan dubbatanii Itoophiyaa suusaachinnaa'u yeroo isaan jedhan faatu ture. Yeroo sana isaan Oromoon isa ta'uu sabaaf sablammiin isa ta'uu eenyummaa isaa gadhiisee dhufe akka isaanitti galee isaanii wajjin jiraatu godhanii kan isaan fudhatan natti fakkaata yeroo hundaa'eedhaan. Amma gaa adeemsi isaa kan rakkina fidaa jiru dhaqaniitu yeroo achi ga'anii amma fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo innaa fudhatte adda bilisummaa Oromoo biyya sana keessatti kan isaan isa jalqabaa inni guddaa isaan jibban biyya sana keessatti adda bilisummaa Oromoo waa'ee mirga Oromoo irratti, waa'ee lafa Oromoo irratti, waa'ee qabeenyaa, waa'ee aadaa, waa'ee afaan Oromoo irratti negoosheetiin godhu jechuudha. Inni kana fudhannee matii wajjin jiraanna isa jedhutti amana. Na yeroo isa achi galan kana gaa adda bilisummaa Oromoo uummati Oromoo immoo kaabaaf kibbaa bahaaf lixaa akka inni isa deeggaru waan beekanii fi balaa nutti fidalaa ta'anii kaayyoo isaan fudhatanii dhoksanii cidha kan sanaa waan jalaati kuffisuu danda'uu fi maal gochuutti ka'anii tooftaa garaagarii uumanii kan biyyatti galee nagaadhaan qeerroon uummati Oromoo isaan deeggarsu nagaan bahee akka hin galleef Oromoo waan balleessu waan nama ajjeesu fakkeessanii ammas dura isa bineensa godhaa dhiyeessaa turan ammas bineensa godhanii dhiyeessuu itti fufuu yaalanii ture jechuudha. Kun garuu hin taaneef. Inni guddaan isaan gochaa jiran amma aangoo qabachuudhaaf amma karaa salphaatiin otoo hin du'in otoo waan tokko hin jedhin deemanii madaqanii aangoo qabatanii hundumaa Oromoon aangoo biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon kana gochuu hin danda'u. Oromoon sabaaf sablammii wajjin jiraachuu hin danda'u. Oromoon isa nama ajjeesu, Oromoon isa nama nyaatu jedhanii waa yaadanii fi maal godhanii isaan kana harka lafa jalaan naqanii galagashanii aangoo fudhachuudhaaf turan jechuudha. Wantichi garuu milkanoofnetti itti milkoofne jalaatti kufee jechaadha. Ammas immoo dhiisan jechuun jechaadha wanticha laalchisee. Kanaaf amma yeroo baay'ee birrii guddaatti baasanii waan meeqa godhanii iddoo garaagariitti horiin iddoo garaagariitti qabamu kun asii fachi adeemu kun iddoo garaa duriyyee moorramma akka karaa gafarsaatti kaffalame birrii baay'eedhaan kaffalamuuf kanaaf kaffalanii bitanii jeequmsa bakka garaagariitti kaasuu sabaaf sablammii gidduutti kaasuu walloliinsa uumanii isa gidduutti isaan fayyadamaa siyaasaa argachuudha kan isaan barbaadan jechaadha. Garuu gaarummaansaa anaaf akka Oromootti gaarummaansaa adeemsi isaanii kuni inumaayyuu Oromoo warra isaanii wajjin deemaniyyuu Oromoo warra isaanii wajjin Itoophiyaa jedhanii adeemaniyyuu akka isaan gara Oromummaa isaaniitti deebi'anii eenyummaa isaanii hubatan akka inni godhee jechuudha. Yeroo kam caalaayyuu Oromoon amma yeroo inni tokko ta'ee argita jechuudha. Amma fakkeenyaaf Jimmaatti inni agarte wanta ta'e yeroo adda bilisummaa Oromoo waltajjii Oppidiyoo irra bahe waan biraa miti. Oppidiyoon adda bilisummaa Oromoo ajjeesaa, biyyaa baasaa, hidhaa, reebaa yeroo isa deeggaran hundumaa reebaa ture waltajjii sanarra dhaabbatee jijjiirama kana dura kan dhaabachuu yaalu bifa kamiin iyyuu Oppidiyoo bira dhaabannee dura dhaabanna kan jedhu yeroo inni wal bira dhaabannee tokkummaa isaanii agarsiisanii Baqqalaa Garbaa seenaa agartee hunduma isaanii yeroo isaan dubbataniiti argite jechaadha. Yeroo kamirrayyuu Oromoon tokko ta'e jechaadha yeroo kam walitti baqaati jira. Kanaaf naasuun isaanii inni guddaan maa inni Oromoon tokko ta'ee jennaan dhaabuu hin danda'an jechaadha Oromoo. Dookter Abiyyi dubbataa ture. Oromoon tokko ta'ee nuti biyya kana qabannee gaanfa Afrikaa bulchuu dandeenya. Maaliif? Saba keenyatu gaanfa Afrikaa kana keessa baay'inaan jira jechaadha. Sodaan isaanii isa sana waan ta'eef isaan maal godhu Oromoon achi hin gahin gufachiisuudha kan isaan barbaadan jechaadha. Okay. Yeah. Gaariidha. Galatoomii Solomoon ibsa bareedaa bal'aadha kan ta'e. Obbo Biyyoo kanatti idaatee dabaltee wanni akka ibsitu barbaadu. Wanneen jajjaboo humna Oromoo ta'anii dhaqaniitu qabu. Aktivistoota Oromoodhaa, hogganoota Oromoodhaa warra biyya bulchaa jiran, adda bilisummaa Oromoodhaa fakkeenyaaf Dookter Abiyyi biyyaa bulchuu hin dandeenye jedhanii obbo Lammaatti jedhanii Jawaar Maammadfaadhaa seeraaf haa dhiyaatu jedhanii Oromoota adda bilisummaa Oromoodhaa biyyaa haa bahu jedhanii Oromoo mooraa tokkotti naqan. Isaaniif ilaalchi keenya akkaataan nuti itti jiraannu isaanii wajjis ta'e ifii wajjin tokkolleenu isaaniif hin mijaa'u moo eega Itoophiyaa tana itti daamnee akka isaan madda marsanitti Oromoon idaamee
hundinuu hayaada adda addaa qabu. Kan qabsaawaa ture waggoota dheeraadhaaf kan socho'insaaf jijjiirama kana fide kan qeeroo tana dhalche qabsaawonni Oromoodhaa mooraa tokkoon naqamanii hunda waliin dhawan. Hunda caalaa qeeroo bifa Oromoodhaan waan dur jaansan bifa buttuu san itti maxxansan qeeroon kana godhe sana ajjeese jedhanii galata galfachuu dhiisaniiti nuutu fide qeeroo fide jedhaniiti nu dhiichisu Oromoonii jedhanii maqaa balleessuuf ba'a. Yoo miidiyaalee adda addaa warraa bashaalaa. Inni kuni bu'aan inni fide maali? Wanni irraa maddisaa maali jalqaba? Maalirraa jara hunda mooraa takka kana qaba. Nu jidduutti immoo morkii jira. Laalcha adda addaa qabaachaa ture. Waliif falmaa ture. Aadaa teenya waliif falmuun hammeenya irraa hin karaa kanaatu Oromoof gaarii, saniitu Oromoof gaarii jenneeti dhaabbannee waliif morkaa ture. Ammoo fuudhanii bakka tokko galchan yaada adda addaa qabaattanis hundi keessanuu tokko waan jaan fakkaatan tabuuraa tan talammee isaadhaa dandeettiin qabanii waan tokkoon siixanna Dr. Abiy biyya bulchuu hin danda'u laalcha habashaarraa yoo laale dhugumatti hin danda'u. Maaliif hin ajjeesne harka muru miila namarraa hin ciru nama deemu hunda mana hidhatti hin guurre akka habashni beekutti dandeettii akka Itoophiyaan silaa feetu sanitti hin bulchine saniif mootii dadhabaa yookaan bulchaa dadhabaa jechuun dandeenya. Akka Oromootti immoo gayaa miti jennee haasawaa turre mee yaadota kana fuudhiiti akkamitti qeeroo fi hoogganotaa fi aktivistoota Oromoo Tsaggaayeen biyya teessan jira duula isarra godhame argattee jirta. Maali akkamiin nu laalan jarri kuni galiin isaanii hoo maali? Obbo Salamoon illee tuttuqee jira gama saniin nu fidana fakkaata. Fayyaatee Obbo Badrii gaaffii bal'aadha yeroo dheeraa fudhata. Bakka lamatti addaan baafnee haalaan tokko humna gartee jijjiirama hundeedhaa kan taasifamu kana itti gammaddee fudhattee fi jijjiirama hundeedhaa kan taasifamu kana immoo humna gufachiisuu barbaaddu. Bakka lama tan jirtu. Humniti jijjiirama sirnaa kana gufachiisuu barbaaddu warra isaatii fi warra Gimboossaa qofa ta'uu dhabuun mala. Oromoonis keessa jiraachuun mala bara. Ammoo humna jijjiirama gufachiiftu tuni maalirraa madditi? Jijjiiramni amma Dr. Abiyyi fi tiim lammaadhaan geggeeffamu kan jijjiirama hundeeti. Jijjiirama biyya san akka jirtutti haaraatti uumu. Jijjiirama dimokiraasii irratti hundaa'e. Jijjiirama ummanni mirga isaa itti gonfatu. Jijjiirama ummanni wal kabajee itti waliin jiraatu. Jijjiirama ummanni hariiroo nagayaa ummata addunyaatti wajjin ittiin qabaachuu danda'u. Jijjiiramni isaan laalan. Mul'anni isaanii kana argisiisa. Isa kana warri gufachiisu kuni maalirraa maddee maalirraa ka'aniiti jijjiirama kana gufachiisuu barbaadan. Jijjiiramoota sadii agarre umrii teenya keessatti jijjiirama gaafa mooticha Haayila Sillaaseen bu'u, jijjiirama gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam bu'u, jijjiirama TPLF humniti TPLF ammaan tana aangoorraa moggeeffamte. Kanneen hundinuu wal fakkaatan. Jijjiiramni gaafa Haayila Sillaaseedhaa dhufe ummanni gammachuudhaan simate. Ummanni bal'aan warri jijjiirama sana ammoo abduume haayijaakii godhe warra abbaa irree jalatti dantaa xixiqqoo duraanis guuttachaa ture. Gaafa dargiitiis wayyaaneen warri TPLF yeroo dhufan ummanni numa simatee bara. Nuus dabalii warra abaa'ootiis nu hundinuu waliin simanne. Mul'anni isaan himaa turan mul'ata gartee walqixxummaa sabni gartee if bulchuudhaa kan of keessaa qabu. Garuu dubbetti ajandaan isaan qabaachaa turanii dantaa namoota gabaaboodhaa guutuudha. Ammaa kana Dr. Abiy yeroo jijjiiramaan gabba'u warri abbaa irree jalatti leenjifaman san, warri duratti ummata saamaa ture san, warri rakkoo ummata baqatiinsa ummataatti gammadaa ture, gatii ummanni baasuun warri taajiraa ture sani jijjiiramuma akka gartee zamana Haayila Sillaasee ta'e san akka dargiitti abduumame san ammallee abduumuuf
abjaawaa turan. Abjuun sanii dhara tahuu yeroo arkanii amma duulli baroota dhibbaaf Oromoo irratti gaggeeffamaa ture san haaromfamuu san as fudhatan jechuudha. Duulli Oromoo irratti gaggeeffamaa ture akka dhuunfaatti qofa osoo hin ta'in amma akka maqootii Dr. Abiyyi irratti, Abaa irratti, Johaar irratti, Dr. Tsaggaayee irratti gaggeeffamu kuni akka Oromoo irratti xiyyeeffameeti gaggeeffamaa jira. Malee fakkiidhaa fi isaan kana kayif dura qaban. Karaa Prime Ministeriitiin bulchuu aangoo tana ifakkatti tursuu hin danda'u kan jiru saniisi fedhii isaaniitii walitti hidhata qaba. Saamicha sanirraa isaan dhaabe. Karaa gabaabaan aangootti dhufanii hiree uummataa masheensuu sanirraa isaan dhaabe. Maqaa Itoophiyaa kanaan duraas jeetiin jira. Maqaan Itoophiyaa kuni maqaa shiftoonni murtaa'oon ittiin naggadan ta'e. Abiyyi Itoophiyaan inni argisiisuu barbaadu. Tiim lammaadhaa waliin Itoophiyaa hegereen isii ifa ta'e. Itoophiyaa warra gartee kophaa saamna je'ee fi fiigu kanaafillee hiree bal'oo bantu. Itoophiyaa nagaa addunyaa waliin qabaattee hegeree bareedaa naannawa sanitti gadi dhaabuu barbaaddu mul'anni isaa. Hubannoota gahaa argachuu dhabuurraa jijjiirama mul'ata gartee Dr. Abiy deemuun kana gufachiisuu irratti bobbahan jechuudha. Kanammoo deebi'anii hubachiisuun, itti dhihaatanii itti dubbachuun, itti haasa'uun marii waltajjii bal'aa bananii waltajjii marii irratti yaada isaan qaban dhaggeeffatanii jijjiiramni kun jijjiirama isaan dabalatu ta'uu hubachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Karaa biraatiin humniti gurguddoon humnoonni alaa rakkoolee ammaree tuttuqaman kana warri rakkoolee kanatti ibidda shiduu barbaadanni jiran. Fakkeenyaaf kaleedhamoo maallaqni miliyoona 3 fi doolaarri Ameerikaa 600 fi wayiitu qabame. Maallaqni kun namoota 61. Maallaqni kun namoota dhaloonni isaanii citizenshipiin isaanii warra Chaayinaa ta'e lamaatu keessa jira yaa. Waan kana ija gatii qabdu laaluun barbaachisaadha. Maaliif ija gatii qabdu laaluun barbaachisaadha? Humniti jijjiirama kana gufachiisuu barbaaddu humna biyya san keessatti dhalattee biyya san lammummaan himattu qofaa miti. Humniti alaatis keessa jirti jechuudha. Chaayinaan amma keessatti poortii isiin Jibuutii ijaarte qofa yoo laalle biliyoonota maallaqa lakkaa'amu irra baaftee piroojeektii san gartee bakkaan gahaa jirti. Piroojeektiin sanii maaliif achitti tahee yoo jennee ilaalle humna waraanaatiin biyya Ameerikaadhaa biyya Raashiyaa cinaa dhaabbachuun isiidha hedduu rakkisaadha. Chaayinaan qabeenyaan Afrikaa gabroomsuu barbaaddi tooftaa addaa qabeenyaan waan adda irratti bifansuu. Akki goonu haala naannoo ollaa keenyaa sagantaa biraa irratti itti deebina kan nu gabaabsiiti dubbii ijoo jabduudha gohaaftee biyyootiin ollaatii fi addunyaattis dantaa gurguddoodha qaban. Isa kana nu xumuriiti obbo Solomoonii fi carraa kan nu fade. Ayyee gabaabatti jechuu barbaadu humna bakka lama baafnee haala allu malee saba tokko irratti akka hin xiyyeeffanne gufachiisa jijjiiramaa kana warra isaatii fi warra gimboota sabanii qofa osoo hin ta'in Oromoon keessa jiraachuu mala, Sumaaleen keessa jiraachuu mala, Adareen keessa jiraachuu mala, ammoo warra jijjiirama gufachiisuu barbaaduu fi warra jijjiirama kana fiixa baasuu irratti halkanii guyyaa dalagaa jiru akkasitti haalaallu. Galatoome qabxiilee fardii ta'an kakaafte. Obbo Solomoon gara jeequmsaa qabxiilee kan keessa wanni guddaan isaan tuqaa turan waa lama. Waan bu'uura biyyattii ta'e. Tokko federaalizmiidha. Kan lammee isaadhaa konstitushinii biyyichaa sani. Wanni lameen kun hundinuu biyya tanaaf farra jijjiiramuu qaba. Federalizmiin dhaabbachuu qaba. Jaaniit isa kana labsan. Akkuma beeknutti sabaa fi sablammootiin biyya sanii immoo Ihaadig jalatti buluudhaaf sossobee hanqammaa raffisee waan lameen kana natti fakkaata.
Mee akkamiin ilaalta waan lameen kanarratti aggaamuun isaanii maalirraa hafeessitti fakkaata? Bu'aan isaan irraa argatan hoo maali? Biyya tanaaf ammoo rakkoon inni fiduuf taa'u maali? Mee isa kanaaf Salamoon. Dhugaa dhagaa akkuma jettee yaaddoon isaanii inni guddaa waa'ee federaalizimiidhaa fi waa'een konstituushinii keessaayyuu inni hanqas sirrii naayini isaan jedhan suni baay'ee yaaddessaadha isaaniif. Kuni sababa lama qaba. Sababi isaanii inni tokko isaan biyya sanaa ofii isaaniitiin bulchuu, jiraachisuu, saba gargar qooduu, saba tokko gargar qooduu, iddoo garaagariitti hiranii, bitanii, yaada garaagar facaasanii, garaa namaa garaagar facaasanii, aadaa namaa balleessanii buluu baran. Fakkeenyaaf ammina yeroo dargii fudhatte naannoon Itoophiyaa innaa fudhatte iddoo meeqatti Oromoo qofa innaa fudhatte Oromoo nama Wallaggaa, Harar, maal jedhanii iddoo meeqatti gargar kutan jechaadha. Haalli suni innaa akka sanatti deebi'ee isaatiif mijaadha akka barbaadan keessa deemanii uummata sana garaasaa gargar facaasuudhaaf. Kanaaf federaalizimii isa jedhu sana isaan arguu hin barbaadan maaliif isaan irratti hudhaa godhachaadha. Akka isaan barbaadan deemanii biyya tokko naannoo tokko dhaqanii naannoo tokko bushuu naannoo tokko jiraachisuu hin danda'an jechaadha. Kanaaf isaan maal godhu? Aadaa isaanii fidanii impose gochuudhaaf yookiin immoo afaan isaanii impose gochuudhaaf akkaataa jireenya isaanii sabaaf sablammii kan biraa irratti dhiibuudhaaf isaan rakkisuu inni federaalizimiin hin jiru ta'e. Kanaaf otuu dhugaa ta'eeti garuu federaalizimiin jiraachuun biyyattii sana existensii biyyattii sanaa bu'uura ta'a. Dhugaasuuf ennaa ta'e. Amma otuu isaan hin jaallatanii waa'ee federaalizimii jibbuun isaanii waa'ee konstituushinii sanaa diigamu jedhanii haasa'uun isaanii maal isaanitti fidaa jira? Itoophiyaa Oromoo diiguudhaaf fidaa, Oromoo kutuudhaaf adeemanii gargar facaasuuf jedhanii isa maqaa balleessaa turan maalitti naanna'aa jira? Biyya Itoophiyaa sana ofii isaaniitiin diiguutti jiran jechaadha. Gaaffii tokko malee. Maaliif? Oromoon federaalizimii Oromoos haa ta'u sabaaf sablammii kan biraan bifa federaalizimii keessa naa jiraate aadaa isaa, amantii isaa, haasaa isaa, qooqa isaa hundumaa kabajee ofii isaa abbaa biyyummaa isaa qabateetu jiraata. Isaan ijjiinuma akkaataa ittiin jiraatu qabaata jechaadha. Kun isaan arguun barbaadan sana. Inni karaa konstituushinii kan isaan jibbaniif inni guddaan tokko ishee hanqasa sirrii naayin iska maggantala ishee jedhu sana amma fottoquun ga'utti mirga baasanaa arguun barbaadan achi keessatti jechaadha. Maaliifi gaaf tokko innaa Oromoo reebnis innaa sabaaf sablammii kan biraa reebnis akka fedhinnaa ta'e gaaffii fottoquun nutti hin kaasu ka'a. Hanqasiin sun hin jiru taanaan. Kanaaf yaaddoon isaanii maa inni Oromoon gaaf tokko jabaate amma yaaddoon isaanii inni guddaan Oromoon tokko ta'uun olitti adeemuun oliijjin dhaaboleen siyaasaa walii galuun isaanii fi balaa guddaatti fidaa jira. Maaliifi tokko taanee jennaan yeroo kamitti fottoquu dandeenya jechaadha yoo barbaadne. Nuti oopshinii lama labaannee jirra amma nuti akka Oromootti. Tokko yoo olii galuun hin jiraata ta'e oliijjiin jiraachuu hin danda'ama ta'e yoo ol kabanyee oliijjiin jiraachuu hin danda'ama ta'e Itoophiyaa keessa jiraachuu hin dandeenya jechaadha. Oopshinii bal'aadha jechaadha. Hin danda'amu taanaan immoo mirga qabna gargar cituudhaaf jechaadha. Na oopshinii kana lamaan qabna. Isaan garuu oopshinii biraa hin qaban. Maaliif naannoo isaanii keessaati lafa isaanii biyya Amaaraa dhiisanii biyya kan biraa dhiisanii warri Tigireessa warri Amaaraa dhufanii naannoo Oromoo saamanii jiraachuu barbaadu jechaadha. Achi lafa riisorsiin Itoophiyaa biyyattii sanaa jiru. Kanaaf gadhiisuun barbaadan yookiin irraa siquus hin barbaadan jechaadha. Kanaaf maal godhaa yeroo ammas fakkeenyaaf inni fudhatte gara naannoo Gafarsaatti inni isaan madheen gadda dubbiin keessan innaa laalte maaliifiti uummata dabbuubii buqqisanii fidanii naannoo Oromoo qubachiisan durisaa. Sababi isaanii maa inni otuma jedhanii Oromoo achi dhiibaa deemaniitu naannoo Itoophiyaa Addis Ababaa sana bal'ifachaa deemuu, lafa qabataa deemuu, eddasii booddee tiifoozoo kan isaanii baay'ifataa deemuudhaanii naannoo Addis Ababaa keessatti filmaataaf yeroo dhiyaatanii majoritii qabaachuu malu jechaadha. Kanaaf isaanii maal godhu uummata sabaaf sablammii sana fidanii gowwoomsanii haala garaagariitiin Oromoos jibbisiisanii warra kaanis jibbisiisanii warra Tigireeyyii taanaan jibbisiisanii ofii isaanii keessa jiraatu barbaadu jechaadha. Ammati warra Tigiroota warra TPLF na fudhatte Oromoon akka prinsiipiliitti TPLF irraa rakkina qabu. Yaadi keenya yoo tokko gara federaalizimii innaa laalte karaa konstituushinii sanaas innaa laalte. Garuu rakkinni keenya maa inni isaanii ofittummaatti jijjiiran siyaasa biyya sanaa. Otuu garuu akkuma duraan sanatti adeemee ta'e Oromoon isaanii jiru rakkina hin qabu jechaadha. Amma iyyuu taanaanii gara fuulduraatti waa'ee federaalizimii irratti at some point warra TPLF wajjin ol galuun Oromoo waan hin namneedha. Galatoomi waan ati jetterraa wanni naa gale jarri kun jaalala Itoophiyaan qabanii
jaalala aangoo qabanii kajuutti nama geesse jechuudha. Itoophiyaa yoo jaalatte mirga uummata hundaa kabajuu danda'uudha qabda. Itoophiyaa san dhugaa yoo jaalatan uummatoota hunda jaalachuudha qabda. Yeroo dheeraadhaaf saganteeffatanii saba tokko dhabamsiisuudhaaf hojjechaa jiruusi hojjechaa turaniis. Har'aan tana dhugaa as geenye akkasumaanuu uummanni Oromoodhaa magaalaa Finfinneedhaa akka jiranitti akka uummata ifiitti fudhatee guyyu tokkollee bifa ija biraatiin odoo laalle ifiif Addis Ababee jedhanii eenyummaan jirre uuman. Eenyummaan kun immoo kan Oromoon itti marsee taa'u kan Oromoonni hedduun keessa jiraatan yoo barbaachise lola akka isaan fadhanii kana Oromoon odoo dhakaa tokko hin darbanne kusii isaanii baasuu dhorkuu qofaan. Sanii miti bishaan bakka adda addaatiin seenan irraa dhaabuu qofaan Addis Ababee harka haddisiisuu danda'a. Lolan feesisuu jechuufi saba haaraa illee uumuu nama feesisu biyya lafee namaa cabxe kibbaa irratti. Haa ta'u immoo amma wanni deemaa jiru yeroo dheertuu dura jalqabee qophii ture. Uumammaan tan agartan meeshaalee waraanaa kan adda addaa seenaa ture. Reefuun tan akkuma Abdallaa kaase maallaqni adda addaa magaalaa san seenaa ture. Jeequmsa kanaan mootummaa tana yoo garagalchan silaa taatee fi garagalchuu dandeenye. Garamit deemuu barbaadan maal godhuu fadhan ummatoota sabaaf sablammoota 78 ol ka jiru kun fadhii inni qabu ala namootiin qawwee fi shuguxii akka tokko hidhate hogganoota Oromoo kana yoo ajjeesee aangoo san fudhate garam silaa deeman je'ee ka isaan keessaa yaade ka jiru natti hin fakkaatu. Haa ta'u immoo isaati irratti akka isaan ibsaa jiranitti uummanni biyya sanii Itoophiyaa dursan akka barbaadu konstitushiniin kuni kan uummanni hundi dura dhaabbatu kan guyyaaneedhaan uumame sabaa fi sablammummaan Oromoo je'ee Oromiyaa je'ee kan afaan siitiin baratu kuni guyyaaneen fide jedhanii maqaa xireessuudha barbaadan. Waan biraa bira dabranii waraanni bilisummaa Oromoodhaa Eertiraa irraa ka'ee waggaa kana biyyaa dhufu biyya Tigraayitti ciree fi faxaraa fi laaqana nyaatee ture. Obboo Isbaatiitu alaabaa keenya qabatee akkas godhaa ture. San caalaadhaan eegee ture. Odoo waraanni seenin duraan namootaan beekuun yoo warri Tigraay alaabaa abaa'oo qabatee baheen dhiichifneen jiru. Maaliif? Siyaasaa warra nafxanyootaa kana caalaadha beekan jarri. Jarri kun ifuma booda hafanii jechuudha. Isaan kanaa wajjin marihannee hubachiifnoonni jiru kun xiqqoo rakkoo natti fakkaata. Reefuun tan educate godhuudhaa waan jiru profeesoroota isaaniitu waan biraa faltii yaa'u jira. So amma biyyottiin deebi'a. Haala kana hundaa hulaalte meeshaa fi jeequmsaa wanneen seenan kana. Oromoon hoo akkamitti waan kana dura dhaabbachuu danda'a yookaan akkamitti deebii kannaaf jetteeti yaadda akka Oromummaa isaatti. Fayyaa ta'e Obbo Badrii akka Oromootti Oromooni abbaa jijjiirama kanaati. Noota biyya san keessatti dhufaa dabraa turan hundaa wajjin falmee jira Oromoon. Amma Oromooni jijjiiramni argame kuni jijjiirama hundee waan ta'eef jecha isa kana tiifachuudha. Isa kana tiifachuuf ammoo Oromoon dur caalaa jaaramu, dur caalaa wal qabachuu, dur caalaa alagaa firoonfachuun itti fufuu irra jira. Karaan Oromoo baasu kana callaadha. Itti gaafatama naannoo sanii fudhachuudhaaf ogummaa isa barbaachisu horachuudha. Ogummaa isa barbaachisu horachuuf ammoo Oromoon waliigalatti isa kanarratti tarkaanfii barbaachisu yeroodhaan fudhachuu irra jira jechuudha. Wanni meeshaa karaa adda addaatiin galchuudha biyya san jeequudha. Rakkoo guddaan ummata biyya sanii kan waliigalaatiif bara. Wanni jarri jeequmsa haasu kunilleen wanni hubachuu irra jiru je'ee wanni ni yaadu faayidaan xixiqqoon amma isaan laalanii biyya san keessatti jeequmsa addaan hin cinnetti karaa banuuf deeman kuni biyya san balleessa. Fakkeenya tokkumaa fudhannu akka biyya san balleessu. Biyya Siiriyaa halaallu. Biyya Siiriyaa tana keessatti dhiyoo tanas kaaseen jira.
Raashiyaan meeshaa haarawaa 200 ol biyya san keessatti laalte meeshaa haarawaa humna hagam qaba badii hagam uumuu danda'a biyya jeeqamtee badde jechuudha. Biiti amma gartee ni dandamachiifna karaa dogoggoraatiin jaanii meeshaa fi maallaqaan ummata balleessaa jiran tuni karaa san deemte. Gaafa karaa san deemte balaan isaanis dabalatee ummata Oromoos dabalatee ummata naannoo san waliigala balaa akkanaatiif saaxilan jechuudha. Rakkoo akka gartee ummata Oromootti saboota waliin jiraannu waliin furachuuf Oromoon yeroo hundarra caalaa qophiidha. Sabaa fi sablammoonni illeen rakkoo teenya waliigallee furachuun walii keenyaaf akka tolu bu'aan isaa kan nu hundaa akka ta'u beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanarratti dalaguun Oromoon dura bu'ummaadhaan irratti dalaguu irra jira jechuudha. Warri irra deebi'ee ammallee wanni hin kaasuu barbaadu. Warri isaatii fi maqooleen tuttuqni kuni namoota akka dhuunfaatti qabeenya ummataatiin biyya alaa kana keessatti jireenya addaa jiraachaa tureetu biyya san jeequu barbaada. Jeequmsa keessaa bu'aa buufatan. Jeequmsa keessaanii jiraachuu danda'an. Jeequmsa keessaanii hegeree isaanii argan. Warra nagayni isaaniif xalaataati. Addaan baafnee laaluun barbaachisaadha jechuudha. Ummanni Oromoo yeroo si gaafatu aadaan Oromoodhaa akkatti namatti toltu. Nagaan bultanii, naga ooltanii, nagaan bulaa. Nagaa of keessaa qaba beektaa wanni dubbattu hundi Oromoon nagaa kana barsiisuun barbaachisaadha jechuudha. Nagayni silaa Oromoon nagaa hin beekne maqaa Finfinneedhaa amma akka isin dubbattanitti reefu maqaa addaa kennuuniif seenaa addaa kennanii fi keessa burraaquuf hin tattaafatan ture. Magaalaan feeteehu biitti feeteehu seenaa qabdi. Seenaa irraa murtee ganda tokko kophaa qabaachuu hin dandeessu. Seenaa waliin dhufu waliin maqaan biyyaa ba'a. Maqaa akkanuma lafaa kaatee yoo kaaftee seenaa biyya sanii balleessite jechuudha. Atillee waliin badde jechuudha. Kanarratti Dr. Abiyyi fi Tiim Lammaan beekumsa gahaa qaban kanammoo ummata bal'aadhaan gahanii caalatti karaa ummanni biyya sanii ummanni naannoo sanii wal qabatee nagaa argatu. Nagaa waaraa, nagaa addunyaa tanallee ajaa'ibsiisu karaan itti fidamu ummata kana waan isaan deemaniin kana irraa akka gaariitti of tiisanii ummata dammaysuun ummata hubachiisuun barbaachisaadha. Lubbuun ummata biyya sanii jara kana biratti gatiin qabdu. Lubbuun ilma namaa ummata Oromoo biratti gatii qabdi. Lubbuun bineensaa Oromoo biratti gatii qabdi. Mixiin gatii qabdi ummata Oromoo biratti ilma namaatii miti. Oromoon odoo ofii du'u nagaa haasawa amma. Silaa ganda biraarra dhumaatiin akkanaa taate biitti sanii Siiriyaa lammadaa taate. Ummanni Oromoo ummata dimokiraasii fiduu dandeettii qabu ta'uu argisiisa. Ummanni Oromoo nagaa waaraa gaafa Afrikaatitti fiduu danda'u ta'uusaa argisiisa jechuudha. Ana malee wanni jiru Oromoo keessa hin jiru. Galatoome Obbo Biyyo. Obbo Solomoon ittiin deebi'a. Obbo Solomoon aktiivistootiin isaatii fi artistoonni Addis Ababeedhaa bakkoota adda addaatti argamanii jeequmsitee kanarraa warra dandamatan isaanii bira dhaabbatee booyu wacuu argama. Biyya tana keessatti waggaa hedduudha rakkooleen adda addaa uumamte. Keessaahuu sirbaan isaanii Teedii Afroon guyyaa tokkollee isaa gabbahee haala biyya san keessa dubbatu irratti takkaa dhageenyee hin beeknu. Warri kataammaayifaan warri gugguufee salaatee Dr. Abiyyi miila dhungachuudhaaf ka'anii booyanii biyyatti galan har'aan tana deebi'anii TV screenii irra taa'anii foddaa san keessaan quba itti aslaachaa ture hin sodaadhu jee naaf gala. Maaliif
mootummaa nama sodaachiftuu miti. Mootummaan Oromoodhaa mootummaa nama sodaachiftuu miti. Waa lamaan beekuuf jarri kun mootiiviin isaanii maali? Baga gumaachan qabeenya isaanii baga kannanii baga bu'an. Namni egaa miidhamu Oromoon nama fadhee wajjin ni bochi nama hundaafuu ni rifatti gara laafeessa. Hojjaan kunis hojjaa qeeroo bilisummaa Oromootii miti. Hojjaa isaanummaan xaxanii deebi'anii boo'anii haa ta'u immoo galiin isaan harkachuu barbaadan maali? Kana gabaabannaa deebisi kana booda gaafii bal'aa tokko kan isin lachuu yaadarra kannattaniin isinii dhiyeessa. Gaarii dhagaa. Adeemsa kana keessatti yeroo jijjiiramni tokko jiraatu keessumaa gara diimokiraasiitti yeroo jiraatu yeroo hundumaa rakkinni ni jiraata. Rakkinni jiru suni egaa maal godhaa inni kan diimokiraasiin jiraachuu hin barbaanne seera isa duriin jiraachisuu biyya sana gadi qabee jiraachisuu kan falmutu jira jechaadha. Inni kan immoo kan jijjiiramu barbaadu. Jarreen kun yeroo wal falman egaa gidduu isaaniitti fikshinii uumamaa. Sagalee. Gidduu isaaniitti wal dhabiinsi uumamaa wal loliinsi isaanii waan hin dhabne ta'a jechaadha. Kan isaati akka inni ilaalutti kaayyoo dhumti isaanii inni guddaan karaa isaati isaan deemanii sabaaf sablammii jiranii Oromoo irratti kaasu. Akeeka isaan qaban kanuma Oromoodhaa fi isaaniin gargar qooduudhaa fi akka waan Oromoon isaanii hin yaadne akka Oromoon waan isaan ajjeesuu isaan balleessitu of dhiyeessanii ofii isaanii gara isaaniitti geeffachuu barbaadu jechaadha. Isaan kanaaf isaan galgalaa ganamaa itti lola. Inni lammaffaa rakkinni isaanii qabanii rifaatuudha. Rifaatuu isaan qabamaa inni waa'een adda bilisummaa Oromoo biyya sanatti galuuni isaaniin nagaan laanneef. Duraan isaan Dookter Abiyyiin yeroo inni aangoorra deeme deeggiranii maal jedhanii gara isaaniitti akka inni deebi'uu barbaadan jechaadha. Adeemsa keessa garuu Dookter Abiyyi faasa ta'u lammaffaa rakkina waan warri Tigireessa ta'u warri Amaaraasa ta'u Oromoo irra gahaa turan sana bilchinaan lafa jala dhoksaniitu sadarkaa kana gahan jechaadha. Amma gaa dhufee yeroo Oromoon tokko ta'uudhaaf daangaati lafa sana deemee dhufu kun rifaasuu guddaa isaatti naqecha. Innaa Oromoon akka inni teelaatti hin deebiin. Kanaan maal godhu seetu? Amma fakkeenyaaf innaa dhiyaatti isaan takkaamayyuu Oromoo akka saba biyya sanaatti waan rekogonaayizii godhanii beekan natti fakkaatu. Dhugaa dubbachuuf innaa dhiyaatti. Lafa isaanii irra jiraachuu, lafa Oromoo irra jiraatanii, lafa Oromoo saamuu, qabeenyaa Oromoo saamanii, irratti sooromanii, irratti makiinaa oofanii, irratti akka barbaadan biildingii barbaadan ijaaruu irraa kan hafe Oromoo lafa sana irratti hin barbaadan. Amma naannoo Somaaliitti innaa fudhattee gara Dabuubitti innaa fudhattee iddoo garaagariitti Oromoon lafa isaarraa yeroo inni fottoqee lafa isaarraa buqqa'ee iddoo kan biraa dhaqu waan isaan godhan waan tokko jiru. Waa'ee Oromoo wanti isaan haasa'an tokko jiru. Amma gurbaan sirbituun kun fa'aa guyyaa tokko kaleessa nama tokko wajjin haasa'a gara naannoo mana isaatiitti illee yeroo garuu Oromoota warra karaarraa buqqa'anii dhufanii naannoo karaan ijaarame karaa bukkee boqotanirra gidduu isaanii darbee deemaa jiran. Guyyaa tokko garuu isaan gaafatee hin beeku. Eessa jiru jedhee. Sun maal agarsiisa? Isaan Oromoo irraatii yookiin sabaaf sablammii kan biraas jaallatanii otoo hin ta'in sabaaf sablammii fi uummata Oromoo waan yaadaniif fakkeessanii of dhiyeessanii jijjiirama jiru kana jijjiiruudhaaf yookiin immoo kuffisuudhaaf kan isaan deeman jechaadha. Sun immoo waan bakka ga'uuf isaanitti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf amma waa'ee Finfinnee fuudhanii isaan waan guddaa fuudhanii abarsuun. Garuu wanti isaanii hin galle Finfinneen akka waan doonii ooshinii walakkaa dhaabatuuti. Dhugaansaa. Yeroo barbaadetti ooshinii sana isaan jeequu barbaadanii nan dooniin sun xiqqoo ishee akka qilleensi raasee hinnaanii hin dhumeef jechaadha. Akka sila dubbatte yoo barbaade Oromoon karaa cufuu danda'a. Makiinaa tokko akka hin galle nyaati tokko akka hin galle utuu rasaasa tokko hin dhukaasinii harka kennisiisuu danda'a jechaadha isaanii. Kanaafi fedhii isaanii adeemsi isaanii hundumtuu dhuguma saba sanaafis yaadanii otoo hin ta'in dhuguma biyya Itoophiyaafis yaadanii ta'anii sabaaf sablammii walitti naqanii jeequmsa sana keessaan aangootti ol ba'uudha kan isaan barbaadan jechaadha. Sun ammoo milkaa'an. Galatoome Obbo Solomoon Obbo Abdallattiin deebi'a har'aan tana nama teessoo Opiidiyoo yookaan ammaan tana gaa maqaa jijjiiranii odeeffaa jedhama. Nama kora sanirraa galee na fakkaatte akkaataatti maqaa isaaniitiif dandeettii isaanirraa dubbatte gaafii tanaa ijoo ol qabattettiin ichi seenuu fadhee namootiin hedduun dandeettii fi hojii isaanii tuttuqee kaasee faarsuu jira. Jaarmeenii tokko immoo nama tokko yookaan nama lama yookaan nama sadii qofa irratti ijaaju. Yaalaalchi isaan laalan kun jijjiirama ammaan tana godhame kan asxaadhaa, kan faaruu, kan maqaa
kan hoogganaatis godhamee jira. Kana cinatti immoo Oromiyaa keessatti qeerooleen adda addaa hidhamaa jirti. Oduu bahu jira. Komaandarri naannoo Burraayyuudha poolisii federaalaatiin hidhamee jira. Qeerooleen qophii simannaa irratti hojjechaa turan gariin hidhamaati jiru. Kanaaf jijjiiramni haaromsi mafaarsaa jirru kuni haga gaditti hagamta akka gabbu yookaan dandeettiin inni gabbuudhaaf qabu hagamta akka maaliif amma dura teestiin ta'a. Filannootu dhufuuf ta'a. Jaarmotiin siyaasaa ammaan tana deeggarsa dhaadhiyoo cinaa dhaabbatanii yookaan odeeffaa cinaa dhaabbatanii akka Oromootti galiin teenye takka tooftaadhaatu adda addaa. Kanaaf akka Oromootti nuti tokko jedhanii bakka adda addaatti immoo Tsaggaayee Araarsaati ani Daawud Ibsaati waan ijoolleen babarreessanii maxxansu. Oromoon tokko ta'ummaa san ibsuudhaaf jechuudha. Haa ta'u immoo hooggansa kana keessa wanni abdii namaa kennu haaromsa kana haga gaditti gahee haga aanaadhaatti jijjiiramni dhufu kun gahee uummanni Oromoo hafuura di fudhataa amantii ijuu ni qabda. Kanarratti wanni ati jettu jiraatte Obbo Solomoonis irratti daatanii. Fayyaa ta'e Obbo Badrii jijjiirama dhufuu keessatti duree ati qabduutu maqaan kakaa irra caalaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoodhaa Jaal Daawud Ibsaarraa yeroo dubbatamu isa duubaan hoogganoonni tarrifaman lakkoo isan qaban, miseensonni lakkoo isan qaban, deeggartoonni lakkoo isan qaban. Wanni maqaa Dr. Abiyyi fi Tiim Lammaa kaafnuu fi kanumaan wal qabsiifneeti. Haa ta'u malee jijjiiramni amma isaan fidan kun maaliif faarfamuu qaba? Duraan jalqaba irraa jeetiin jira mootummoota jijjiiraman sadii arginee jira. Yeroo duraatiif mootummaa Dr. Abiyyiin gaggeeffamu kana keessatti biyyoota lama kan bara 20 ol walirra duulaa turan walitti araarse. Tarkaanfiin duraa nagaya naannawa sana fiduuf. Inni lammada warra mormitoota hunda waltajjiin siyaasaa dirreen siyaasaa bal'oodhaa karaa nagayaatiin koottaa walitti haasofnu walitti haa dubbannu warra biyyaa bahe adda bilisummaa Oromoo dabalatee kuni warra gartee mormitoota hunda neutralize godhe adeeminsa gartee yeroo gabaabaa kana keessatti addunyaa waliigalaatiif biyyi san biyya nagaa ta'uu biyya sanii waliin biyyoonni gurguddoon hojjechuu akka danda'an biyyoota adda addaatii waliin hariiroo dippiloomaasii yeroo gabaabduu keessatti kan kanaan dura hin argamin argamsiisanii jiran. Kanaafi jijjiiramni isaan fidan jijjiirama mul'ataadha jennee irraa dubbachuu dandeenya. Haga gadiitti jijjiiramni kun ni deemamoo hin deemu. Jijjiiramni hundeedhaa akkanaa biyya sadaffaa keessatti yeroo geggeeffamu yeroo dheeraa fudhata. Amma akka laallutti inuu biyya sadaffaa tahuu biyya saniitiin wal cinaa qabnee yeroo laalu balaa biyya san keessatti baroota dheeraaf geggeeffamuun wal cinaa yeroo miizaanarra keenyu jijjiiramni amma deeme kun jijjiirama hedduu shaffisaan deeme jijjiirama gurguddaa agarre jechuudha. Haga gama gadiitti deemuudhaan ni danda'ama. Yes deemuun ni danda'ama akka ammaa agarrutti. Isa kanaaf ammoo gargaarsa ummata isaanii isaan barbaachisa. Keessattuu ummata Oromoo kan biyya alaa jiru. Keessattuu sabaa fi sablammoota biyya alaa kana keessa jiran irraa deeggarsa gahaa yoo argatan haga gadiitti wanni hin oofneef jira yeeyyaadha. Hidhamtoonni qeerroon faan keessatti ni argaman mana hidhaa keessatti hidhamaa jiranii inni kunoo akkamitti ta'uu danda'eere. Prime Minister Abiyyi Itoophiyaa waliigalaaf dhaabbatee bara Itoophiyaa dimokiraateessuu isa juufi Oromoo hidhamee fi Amaaraa hidhamee Sumaalee hidhamee fi Adaree hidhamee isa juu gartee ni laallatanatti hin fakkaatu kun badiin itti argamnaan abban fedheewu hidhamuu irra jira adamuu irra jira ammoo badiin san badiidhaa ammoo badii miti jennee murteessuuf achi hin jirruuni warra achi jiru beeka jechuudha. Gaaffii kanallee ummata biyya keessa jirutu
deebisuu danda'a jechuun gahummaadhaan badiin alatti saba kanarraa namni hidhamee badiidhaan saba kanarraa namni hidhamee ijaanii dubbachuu danda'an. Galatoomi. Barbaada. Isa kanaa wajjin wal qabsiisee yeroo duraatiif mootummaa biyya san keessatti mootummaa afaan nagayaa haasa'u. Afaan nagayaa haasa'u qofa osoo hin ta'in waan hojjetus karaa nagayaatiin hojjetu arguu keenya bara. Akkanaan beekutti. Abdallaa keenya dhiifama dargiinis dhugaa dura dhufu beeku dura nama finne yaala minni damjeetuma jalqabe. Hedduu dafnee yoo hedduu faarsinellee dura dhaabbadoon qabani. Ammoo bu'aa uummata Oromootiif buusu wajjin wal cinaa qabnee laalaa deemuun akka saniin silaa wal keessa gootuudha. Kaniin an barbaade namoota cubbuudhaan namarratti cubbuu dalagan yookaan badii dalaganii fuula seeraa dura dhaabbachuun namni tokkollee dhiigaan namaaf hin mormu. Namni waa balleessi ni gaafata. Amma gaafiin haalli haaromsaa kuni hacuuccaan ammallee ni jira waan irratti fokus gootuun barbaade. Obbo Solomoon ittiin dabarsa. Obbo Solomoon isin kana walitti da'atii al tokko wanta nu jaan. Galatoomi egaa kuni bifa lamaan ilaaluu dandeenya jechaadha. Tokko uummati Oromoo keessaa jijjiiramni kun uummata Oromoo akkamitti fudhataa jira? Dhaaboleen siyaasa Oromoo immoo akkamitti fudhataa jiru? Isa jedhu yennaa ilaalle har'a uummata naannoo Oromoo naannoo Oromiyaa yennaa fudhatte uummati Oromoo waliigalatti gara tokkummaatti dhufaatu jira jechaadha. Gara jijjiiramaa kana keessatti ilaalle. Even dhaaboleen siyaasaa illee yeroo isaan gara kutaatti gadi bu'anii yeroo isaan dhaabolee siyaasaa keessumsiisanii kabajanii nyaachisanii obaasanii galchanii garuu immoo dhaamsa tokkoon deebisanii galchu. Dhaqiitii dhaabolee siyaasaa warra akkasii wajjin walii galii kottu jedhanii yeroo isaan deebisantu jira jechaadha. Uummati suni uummati Oromoo saba koo waan ta'eef jechuudhaaf utuu hin ta'in saba biyyattii sana keessa jiran caalaa yeroo ammaatti karaa siyaasaas karaa bifa kamiin iyyuu saba bishaate ta'eetiin argaa jechaadha karaa baay'eetiin. Dhaabolee siyaasa Oromoo caalaa iyyuu uummati Oromoo yeroo inni bilchaatee argita jechuudha. Dr. Abiyyi Faasennaa ta'e lammaan faasii jijjiirama amma jiru kana dhuguma haala waggaa arfan sana keessatti ta'e keessatti wareegama kaffalan ni jira. Kana waan undermine gochuu hin dandeenyu jechaadha. Haa ta'u iyyuu malee jijjiirama sana akka inni dhufuu fi haalli kun hundumtuu sadarkaa kan akka gahu kan godhe qeerroodha jechaadha. Qeerroo kanatti deebi'anii qabsoo dargaggoon Oromoo geggeessitee itti wareegamte asiin geessite kana dura dhaabachuu yaadanii ennaan ofuma isaanii irratti badii fiduudha. Waan biraa miti jechaadha Oromtii Oppidiyoos. Kanaafi kana hubatanii yeroo ammaa kanatti uummati keenya dhugaa yeroo ennaan iddoo garaagarii ilaalte sabaaf sablammii garaagarii wajjin walitti bu'iinsa jirurraa kan hafe yeroo ammaa kanatti tasgabbiin ni jira. Waliin haasa'uun ni jira. Inni dur yaara walitti guuree jiru yeroo walitti dhufee waliin haasa'aa jiru jira jechaadha. Gara yuunitii gara tokkummaa Oromootti jijjiirami kuni kontribuushinii guddaa gochaatii jira. Akka observeeshinii godhachaa. Gara siyaasaatiinis ennaa ilaalte dhaaboleen siyaasaa yeroo isaan amma ennaa ilaalte yeroo isaan ol bukkee dhufanii waliin haasa'anii yeroo isaan waliin footoo kaan amma deengada yeroo adda bilisummaa Oromoo dhufu dhaaboleen siyaasaa baay'eetu achitti argama. Masqala Daawwitiitti kan naasa'e. Gurbaan kantiibaan sun fa'aa amma saba bulchuu gaafa sana waltajjii irratti akkaataan itti haasa'u yeroo ilaalu waaw jedhee baay'ee na diqqee dhugaa soof na ta'e maaliif eenyummaa isaatu rakkina Oromoo irra gahaa jiru sanatu dhaaboleen siyaasaa Oromoo sanyiin Obbidiyoo faasii maqaa abaa'ootiin geggeessota abaa'oo rakkatanii bara jireenya isaanii beela'anii sadarkaa sana ga'an yeroo arganii itti dhaga'amaa dhufe jechaadha waan jechuudha. Hin hubatan jechaadha amma reefuu dammaqaalfan. Maaliif isaanis qabsooma sana itti guddatan rakkinni sun isaan ga'eera waan ta'eef. Innaa dhaaboleen siyaasaa kun maal godhee amma jimmaatti sannaa ta'ee Baqqalaa Garbaa yeroo inni dubbatu agarteetta yoo ta'e obbo Ibsaa yeroo argitu dubbatu argiteetta innaa ta'e dhaaboleen garaagarii yeroo isaan dubbataa turanitti gara tokkummaatti gara ol tumsuutti garaagarummaa isaanii qabaatanidha. Jijjiirami kuni karaa Oromoo keessatti ammaa fi akka ilaalaa jirtu gara fuulduraatti hin beeku ammaa fi gara jijjiirama gaariitiin nu gidduutti fidaa jira jechaadha. Namni dura waliin haasa'uu hin dandeenye waliin haasa'e dhaabi siyaasaa waliin haasa'uu hin dandeenye waliin haasa'uu jalqabeera jechaadha. Gara tokkummaatti gara safuu abbaa keenya duriitti deebi'aatii jira. Gara aadaa keenyaatti gara dubbatee ol dhageessisuutti. Ogeessi yeroo dubbatu dhaggeeffachuu, hangafaa quxusiin ol dhaggeeffachuu, abbaa gadaa dhaggeeffachuu kanatti jira jechaadha Oromoo. Suni instituushinii keenya yeroo baay'eedhaaf luuzii goonee ol dhaggeeffachuu, luuzii goonee wal lolaa deemnu sana deebisee gara jabeessuutti adeemaatii jira jechaadha. Instituushinii jabaannaan Oromoo gidduutti rakkinni uumamuu hin danda'u. Maaliif kan araarsu jira jechaadha.
safuu qaba Oromoo lafatti ol dhaggeeffatutu jira. Lafatti irra darbuu hin dandeenyetu jira jechaadha akka aadaa keenyatti. Kanaaf institution amma jabaataa dhufetti jijjiiramni naannoo Oromiyaa keessatti ni jabaata. Garuu rakkinni naannoo Oromiyaatti jabaataa jiru Oromoon gar tokkotti jabaataa jiru. Firiis godhee na fakkaata Salamoon. Ayyetti fufee amma dhufte. Oromoon gar tokkotti jabaataa gar tokkotti walitti adeemaa jiru kun maal godhe diinota isaatti immoo maal godhe naasuu naqeeti jira jechuudha. Naasuun itti naqe sanatu maal gochaa jira amma inni isaanii laast miniitii dafanii utuu Oromoon kana caala jabaate tokko hin ta'inni gargar ciruudhaaf kan isaan itti hojjetanii foorsii cimaadhaan gargaar harkisaa jiran. Garuu milkaa'an maaliif utuu biyya alaa kana ta'e akka isaa duriitti uummatii wallolee waliin jiraata. Biyya keessatti garuu yeroo safuun jiraataa dhufetti biyya safuu qabutti galee Oromoon walitti dubbachuu hin danda'u amma seenaa dhaabbii siyaasaa jechuudha. Kanaaf karaa jijjiirama karaa sanaa argaatiin jira. Karaa Oromootiin baay'eetti dhugaa jabaataa jira. Jabinni kun garuu waa tokkotu hubachuun nurra jiraata. Jabinni amma akkamittiin ol dandeenyee sabaaf sablammii kan biraa dhugaadha. Abiyyi fa'iitu biyya sana geggeessaati jira. Garuu akka Oromootti miti kan biyyichi geggeeffamaa jiru. Haa ta'u malee immoo danda'uu qofaadhaan yookiin immoo jaalala qofaadhaan Oromoon diina ofirraa ittisuu hin danda'u. Gaaffin. So akka yoo kun hin danda'amu ta'e jaalalaa fi obsa kana bukkee maaltu jiraachuutu jira. Sanatti maaltu hirkatee jiraachuu jira. Akkaataa itti ol tumsee akkaataa itti waliin deemee yoo barbaachisaa ta'e naannoo isaa biyya isaa naannoo Oromiyaa akkaataa itti eeguun danda'amu irratti haalli tokko falamuu qaba jedheetiin amanaa jechaadha. Galatoom. Galatoom Salamoon Bobiyyoonis. Gaaffii tokkoon isinii qaba. Rakkina ammaan tamuu mul'achaa jiru guddaan naannoo Finfinnee magaalaa guddittiidha. Naannoo sanitti warri walitti qabamu irra guddaan isaanii namoota sabaaf sablammoota adda addaati. Lakkoo isaan Oromoo irrallee caalanii. Haa ta'u immoo magaalaa san keessa Oromoon ni jiraata. Oromummaan keessaa mul'achuu dhabdeeti manni barnootaa ammaan tana haareetti galmii abbaa gadaadhaa wanneen adda addaa utubamu jiran. Haa ta'u immoo biyya tokko keessatti magaalaa tokko keessatti uummanni tokko humna qabaachuudhaaf diinagdeen qooda guddaa qaba. Hin beeku Finfinnee keessatti hin beeku. Haa ta'u immoo haalaan amma akkurraa fi suuraaleen akkurraa qubeeleen afaan Oromoodha. Reestooraantiin mannootiin daldalaa iddoon bashannanaa adda addaa irratti lakkoofsaan guddaan kan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf abbaa biyyummaa irraa dubbachaa turanii kora saglaffaa kan dheengaddaa kanarratti waan duriin jaamne abbaa biyyummaa uummata Oromoo mirkaneessu. Abbaa biyyummaadhaa namni harka fudhachuudhaaf siyaasaa qofaan osoo hin ta'in diinagdeenis jabaatee argamuudha qaba. Isa kana akkamitti ilaaltan Oromoon maal barbaachisa maal waan diinagdee irratti isaa jabeessu irratti qabeenyi biyya sanii irra guddaan isaa silaa kan isaati. Ammoo tooftaalee fi noohaawii isaa Oromoo dhorkuudhaan keessaa'uu diinagdee irratti infoormeeshina jaba. Infoormeeshina baankii irraa argatta. Infoormeeshina namoota daldaluu irraa argatta. Maarkeetingii beekuudha beeyta qabda. Isa kanarratti Oromoo maal hojjechuu qaba keessaa'uu hoogganootii fi jaarmotiin siyaasaa. Hasoo keenya keessatti beektaa guddaa irraan tana biyyoon nu dhiibee hogganoota namoota lameen qofa irratti akka fokus goonuu nu godha. Jaarmotii siyaasaa adda addaa jira kan biyya tana keessatti hidhamaadhaa, du'aadhaa, hanqarraan tanaa ga'an. Yaadachiisuudhaaf obbo Baqqalaa Garbaa gaafa koortitti dhiyaate yeroo dhiifama gaafadhu jedhaniin kaniin dhiifama gaafadhu yoo jiraate uummata Oromootiin. Rakkoosaa yooniin qaceellotti ibsuu dadhabee jira. Qooda guddaadha kan nu danda'e. Hoogganootii hayyootii qaroo. Akkasumatti hoogganni adda bilisummaa Oromoo hagale kuni waggoota dheeraa kan wanneen adda addaa kan carraa kana fidan irratti qabsaawaa ture. Waan kontribiit godhan qaba. Hundi isaanii walii galanii akka uummanni Oromoo hawwutti walii galtee jaarmee tokko jala seenuu odoo hin ta'in laalcha tokko, quuqama tokko abbaa biyyummaa uummata Oromoodhaatiif falmaa godhan keessatti karaa diinagdeetiin hoo wanni isaan tuttuquu qaban, wanni isaan gargaara.
akkamitti gamtumatti jechuudha godhuu dandeema. Irra guddaa kana keessa qooda fudhachuu danda'u beekamaadha mootummaa. Haa ta'u immoo paartiileen jaarmotiin siyaasaa dhiibbaa gurguddaa godhuu danda'an isa kana konsiidar godhana waan jaammu biyyoo fi carraa jalqabaa kana. Fayyaa ta'e qabeenyaan uummanni Oromoodhaa dhiibamuu isaa kun akkamitti wal'aanamaadha. Tokkoffaa qabeenya uumamaati qaba Oromoon natural resources isaa irraa dhiibame malee hiyyummaa miti. Irraa dhiibamuu isaa sanii dhaabuuni Oromoo karaa qabeenyaatiin ni humneessa jechuudha. Qe'ee isaa irratti akka dalagatee waan qe'ee isaa irraa oomishu akka ofii isaatiif magaalaa irra oolchu hiree banaaf. Qabeenyi biyya sanii walumaa galatti qabeenya faaktarii yookaan sharikaa akka biyyoota gurguddatanii kana keessatti agarruu miti. Qabeenya uumamaa irratti kan hundaa'e jechuudha. Kanaaf Oromoodhaaf nagaya fiduun kan duraati qabeenyaan isaa aangoomsuun. Nagaya argannaan Oromoon abbaa qabeenyaati eenyuun dorgomuu danda'a jechuudha karaa qabeenyaatiin. Kanammoo akkuma atuu kaaftetti dhaaboonni biroo hoogganoonni akka Obbo Baqqalaa Garbaadhaa, dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa, dhaaboonni biroos warri hafan ummata Oromoodhaa nagaya waaraa karaa itti argatu irratti walii galanii dalaguun qabeenyaan ummata Oromoodhaa jabeessuudha. Qabeenya gahaa ummanni Oromoo kan qabuun akka dorgomu taasisuudha. Durri nagaya waan dhabeef hiyyoome Oromoon qe'eerraa buqqifamuun hiyyummaaf isa saaxilte. Biyya ambaatti bahuun hiyyummaaf isa saaxilte jechuudha. Kanaaf nagayni murteessaadha qabeenyaaf. Yoo nagayni hin jiraanne qabeenyi ati hortulleen hin jiraatu jechuudha. Karaa biraatiin waa'ee Finfinnee kana irra deddeebinee kaafnee jirra. Hayyoonni nu durallee kakaasanii jiran irra hedduun isaanii. Finfinneen wanni irratti fixamuu fi biyyoota amma gurguddatan kana yoo laaltu federaalizmiidhaan bulan. Garuu magaalaa takka irratti miti kan gartee humniti isaanii jaaramte. Biyya Itoophiyaa tana namni Finfinnee abbaan irreedhaa Finfinnee qabannaan biyya hunda qabate. Maaliif humniti aangoon biyya sanitti humna ummata harka hin jirtu aangoon. Aangoon abbaa Finfinnee qabate qofaatu ummata biyya sanii, qabeenya biyya sanii, waliigala biyya sanii bulcha jechuudha. Kanaaf federaalizmiin gartee biyya san keessatti akka hin itinne, akka hin diriirfamne, akka hin babal'anne warri morman tana beekan, tana dhoyfatanii deeman. Malee federaalizmiin isaan miidhee badii isaan irratti qabaateeti miti. Dubbiin federaalizmii diduudha seentara aangoodhaa Finfinnee gochuudhaaf. Oromiyaan amma aangoo if dandeesse qaban. Qabeenya isaanii irratti murteessan. Oromiyaa warri bulchu. Warri gartee Tigraay bulchu yoo agarre amma qabeenya isaanii murteessan. Akka fedhanii murteessan. Kunu yeroo dhabame murtiin kannama. Abbaan irreedhaa Finfinnee keessaa qofaa madda jechuudha. Kan akka gaariitti fuuldurallee laallee waan Finfinnee kana power distributionii gartee faranjiin ittiin dalagattu warra biyya weessi kanatti federaalizmiin sanfida. Waan tokkollee waan biraa waan didaniif hin qaban siin jechuudha. Finfinneen wanni duuba jiru kana. Galatoomii Obbo Biyyo. Obbo Solomoon waa'ee diinagdee sanarra naa deebi'i. Galatoomii egaa obboleessa waa'ee Finfinnee amma seenaa yeroo ilaaltu waan dubbii ho'aa ta'eeti argita jira. Finfinneen naannoo tokko biyya tokko kan godhu tokko namoota achi keessa jiraatan akkuma jettee qabeenyaa qabaachuu, lammaffaa aadaa guddaa qabaachuu, afaan guddaadhaan dubbachuu, afaan kan isaaniitiin haasa'amu yookiin immoo baay'inaan biyya sana keessa jiraachuudha kan naannoo tokko kan akka inni ta'u kan murteessu jira. Yeroo dheeraadhaaf amma Finfinnee irratti isa ta'u naannoo Oromiyaa kan biraatti waggaa 27 isa ta'u isa durasi
akka Oromoon biyyattii sana keessa yookiin Finfinnee keessatti bal'atee kottee gadi fageeffannee fi irratti hojjetaa turan jechaadha yeroo baay'eedhaaf. Tokko karaa isaan irratti hojjetaa turani qabeenyaan Oromoon yeroo naggaadee amma fakkeenyaaf warra naggaadee naggadaa turan dur nan beeka yeroo gaazexaa hojjechaa turre namoota baay'ee baankiitti liqeessanii dhaqanii irratti cufu. Dhaqanii irratti cufsiisuudhaan maal godhu akka inni qabeenyaa achi keessa jiru kassaree baankiin mana sana irraa fudhatee iyyoomsan gochaa turan jechaadha. Kuni beekaatii deliberately kan isaan irratti hojjetaa turan. Yeroo isaan nagada jalqaban immoo isarratti isaan naqanii nagadan isa bu'aa qabu sana dhaqanii ofii isaaniitii fi waggaa 27tti ofii isaaniif irraa fudhatanii isa hojjechuudhaaf akka inni kassaru gochaa turan jechaadha. Akka inni qabeenyaa biyya sana keessatti qabu gochaa turan Finfinnee keessa. Maaliif kun tooftaa ittiin Oromoon biyya sana keessatti Finfinnee keessatti humna hin godhanne keessaa isa tokko ture jechaadha. Lammaffaa uummati Oromoo akka inni olii isaa shakku godhan jechaadha Finfinnee sana keessatti iyyuu. Inni kaan afaan Oromoo haasaa inni kaan afaan Amaarinyaa haasaa deemaa wal shakkii akka inni ol harka ol qabatee abbaa biyyummaa isaa hin falminee fi gadi fageessanii baay'ee irratti hojjetaa turan jechaadha. Namoota kana hojjetan waa'ee Oromummaa isaa itti dhaga'amu namoota baay'ee wajjin mana hidhaa keessa yeroo ture rasaasa meeqaan rukutamanii miilli isaanii rasaasa meeqa keessatti fi caccabee waan meeqa ta'e ture jechaadha. Isa kaan immoo maal godhu isa beekaan immoo dhaqee baratee Finfinnee sana keessa qubatee akka hin jiraanne maal godhu isa kaan qabanii hidhu inni kaan immoo baqatee biyyaa ba'a. Akka Oromoon biyya sana keessatti settle godhee Finfinnee keessatti settle jedhee baay'ina hin godhannee fi tooftaa garaa gariitti hojjechaa turan jechaadha. Amma maallee innaa fudhatte inni isaan gara dabuubii amma fakkeenyaaf lafa dabuubii innaa fudhatte lafi dabuubii akkuma kan Oromiyaa firstiliidha waan hundumaa qabu. Sababa isaan goda sanaa buqqisanii fidanii dhufanii Finfinnee keessa qubachiisanii maa inni akka Oromoon achi keessatti maajoritiidhaaf sagalee dhabu gochuudha. Kanaaf tooftaa garaa garii irratti hojjetaa turan jechaadha. Kanaaf amma maal gochuudha? Wanti gochuun irra jiraatu dhaaboleen siyaasaa keenya adda bilisummaa Oromoo ta'een gada galee beektonni Oromoo garaagarii kunis warri mootummaa irra jiran sanyiin obbo Lammaa Faasii, Dr. Abiyyi Faasii waan kana gadi taa'anii akkamitti wanta kana ol qixxeessuun danda'ama. Oromoon akkamittiin biyya sana Finfinnee keessatti qabeenyaa qabaachuu danda'a, horachuu danda'a, nagaan jiraachuu danda'a, yaaddoo tokko malee. Akkamittiin warri baqatan Oromoon magaalaa sana keessatti akkamittiin baay'achuu danda'a. Keessumaa afaan federaalizimii ennaa fudhatte afaan federaalizimii amma kan Oromoo rakkisaa jiru federaalizimiin afaan Amaaranyaatiin. Ijoolleen Oromoo garuu afaan Oromootiin baay'inaan baratan jechaadha. Amma kuni akka isaan naqanii federaalizimii keessatti irratti hin hojjenne dhiibbaa guddaatii qaba. Kanaaf baay'inaan gara maal godhu? Gara naannoo Oromiyaa irratti hafu jechaadha baay'inni ijoollee baratte. Sun maal godha? Baay'ina ijoollee Oromoo Finfinnee keessa jiranii xiqqeessaa madeemu. Isaan suni dhufanii itti dabalamu. Warri dabuubii seenaa ta'u warra Amaaraati. Warri Oromoon immoo maal godha? Jireenya fedhe keessaa bahaati jira jechaadha. Kanaaf maal godha? Afaan federaalizimiin suni bifa tokko qabaachuuti qaba. Afaan Oromoo keessumaa irratti hojjetamuu qaba. Yookiin naannoo Oromootti sirriitti afaan Amaarinyaa baratamuutu jira. Mormu afaan Amaaraa barachuu isaanii dhugaa soofannaa ta'e. Federaalizimiidhaan jiraanna taanaan afaan kana beekuun dirqama ta'a. Akkuma fakkeenyaaf Kanaadaa keessa yeroo jirtu Fireenchiidhaa fi afaan Ingiliziiti kan itti baratu. Mana mootummaa keessa hojjetan lamaanuu beekuun dirqama ta'a jechaadha. Oromoo sennaa ta'ee barachuumatu nuti jira. Maaliif yoo afaan Oromoo qophaa irratti fookasii goone federaalizimiin jiraanne inni yoo disaayid goone jechaadha. Kanaaf yoo akkas goona ta'ee siisteemii keessaatii ala of gochaa deemna jechaadha fakkeenyaaf. Garuu federaalizimii keessa hin jiraannu jenna taanaan immoo afaan Oromoo irratti fookas gochuudha jechaadha. Maaliif disishiiniin kan keenya jechaadha. Kanaaf hayyoonni gad ta'anii qormaata garaagarii dhiyeessanii wanti kun maaltu ture, rakkina maaliif ture, akkamitti wayya'uu qabaa, mootummaan akkamitti deeggaruu qabaa, dhaaboleen siyaasaa akkamitti bira dhaabbachuu qabu kan jedhu irratti mareen guddaan ta'ee haalli kun sirraa'e malee isaatii waa'een Finfinnee baay'ee rakkina ta'a jechaadha deemsa keessa. Galatoom Obbo Solomoon qabxileen irratti haasofnu silaa babal'aan hedduutu jira. Haa ta'u immoo haala yeroodhaatti wajjin wal qabsiisee sagantaa keenya xumuruudhaatti dhihannee jirra. Isin lachuu tuufuu carraan kanna. Waan amma deemu jiru kanarratti waan afaaniitis ilaalchisee haala jeequmsa namootiin maqaa xureessuudhaa fi karaa gabaabaadhaan aangoo irratti bahuudhaaf godhaa jiran kanaas ilaalchisee Oromoodhaaf dhaamsi isin dhaammachuu barbaadde yoo jiraatte obbo Biyyoo irraa hin jalqabaa. Akkasumatti jaarmiyoota Oromoo adda addaatiifis dhaamsi qabaatte yoo jiraatte carraan isinii kana. Obbo Biyyoo. Fayyaa ta'e wanni dhaammadhu yoo jiraate
mormitoota biyya san keessatti jeequmsa adda addaa kaasanii fi uummata Oromoo waliigalaatiif uummata Oromoo dhiibuun itti ilaalamee jira. Biyya Itoophiyaadhaa tan silaa hadoodaniif san hiyyummaaf saaxile. Biyya Itoophiyaadhaa baqattuu akka oomishtu taasise. Biyya Itoophiyaadhaa qabeenyi isii biyya alaatti akka ba'u taasise. Oromoo dhiibuun. Isa kanarraa barachuu irra jira. Uummata Eertiraadhaa dhiibuun Itoophiyaa landlocked taasisee hafe hambise. Karaa nagaatiin haasawanii furuu diddaarra humnatti dhiibachuurra kanarraa barachuun barbaachisaadha jechuudha. Biyyattii san rakkoo ar'aan tana wal'aanuun nama rakku keessa warri neqe warra maqaa Itoophiyaa malee je'ee gangalatu kana. Warra afaan tokko malee je'ee gangalatu kana. Gangalanni san balaan amma dubbadhe kana keessa neqe biyya san. Kanarraa barachuu irra jira jenna. Nagayni nu hundaaf dawaa qaba. Karaa nagayaatiin wajji jiraachuun ummata biyya sanii hundaa fi furmaata ta'a jennee yaadna. Ummanni Oromoodhaa immoo balaa biyya sanitti as deemaa jiru hanqisuudhaaf kanaan duraas falmaa ture. Falmaan isaa hegerellee akka itti fufu gaafadha. Wanni itti fufuuf dhaloonni Oromoo kan hegere biyya sanii baqachuun irra hin jiru. Biyya ambaa keessatti rakkachuun irra hin jiru. Biyya ambaa dhaqee namaa gadi jiraachuun irra hin jiru. Tanaaf biyya san keessatti nagaa buusuun, biyya san tiisuun hoogganoota Oromoo waliigalaa fi jaarmayoota Oromoo waliigalaaf dubbii fardii hojii ulfaataa ta'a jechuudha. Dhaloonni Oromoodhaa bishaan gurraacha keessatti kan dhume lakkoo isan qabu. Balaa biyya sanii odoo dheessuun kan biyya Arabaa keessatti qalame lakkoo isan qabu. Intalti dubraa tan fooqii biyya Arabaatti irraa gad darbamtee lafatti akka malee taate lakkoo isan qabdu. Kana hunda hanqisuun dirqama ilmaan Oromoo maraati. Dirqama jaarmayoota Oromoo maraati. Dhiibbaan xixiqqoon warri jeequmsa kanaan malee hin jiraanne nurra godhan akka miira addaa keessa nun nayne karaa nagayaa kan kaa'ame irra firraa akka nun gufachiifne jabaannee wal qabannee ollaa balaa nu yaadullee karaa nagayaatti fiduun dirqama keenya akka ta'uun dhaammadhaa fayyaa ta'e. Galatoomii Obbo Biyyo, Obbo Salamoon. Galatoomii gaa. Waa'ee maqaa xureessuu ani dhugaa soofennaa ta'e baay'ee iyyuu nan diqqu. Baay'ees akkuma kanatti warri iyyuu nan godhu. Maaliif ennaa ta'e Dr. Saggaayini I don't think yoo warri Amaaraa na jechu jedhee waan expectii godhee durumayyuu waa'ee Oromoo kana dubbachuu yookiin sabaaf sablammii kana dubbachuu waan itti ka'e natti fakkaatu jechaadha. Badaas waan isa dinquus natti fakkaatu. Maaliif kana caalaa isaan irraa waan ati abdattu hin jiru. Isaanii maqaa xureessuudhaa fi utuu waan fedhe jedhanii Oromoo waan barbaade itti himuu dhiisi yookiin maqaa xureessuu itti hojjetanii lafarraa ta'anii hin jaallatu jechaadha. Keessumaa warri ammaa isaat kun. Kanaaf waa'ee maqaa xureessii adda bilisummaa Oromoos haa ta'uu, Dr. Saggaayis haa ta'uu, Oromoo maqaa xureessuun Jawariinis haa ta'uu kanarra jalqabame miti. Duruma yeroo bara Xaaliyaanii yeroo lolan irraa kaasee Oromoo lolamee kan gooti Oromooti kan lolee Xaaliyaanota biyyaa baase. Maqaa isaanii garuu kan balleesse sanyiin Abdiisaa gaafa inni fudhattee maqaan isaanii baay'ee isaan biratti hin ka'u. Oromoon amma kana hojjetee yeroo Haayile Sillaasee isaanii wajjin hojjetaa turanii waan meeqa yeroo isaan godhanii isaanuma irratti ka'u. Kanaaf isaan Oromoo maqaa xureessanii waan meeqa gochuun dhugaa dubbachuu kennaa amma kanatti badaayuu nan dinqu Oromoon yoo ta'u attention ittiin kenna ta'ee natti tola. Kan attention itti gochuun irra jiraatu personally waa'ee tokkummaa keenya gadi jabeessuu irratti baay'ee barbaachisaadha. Mana keessa namni tokko ati mana kee keessatti maatii kee wajjin, haadha manaa kee wajjin, ijoollee kee wajjin nagaa hin qabdu taanaan ollaa wajjin jiraachuu dandeessu. Kanaaf nuti ollaa ofirraa eeguudhaaf, daangaa mana keetii eeguudhaaf, lafa qonnaa keetii eeguudhaaf durii amma beekutti
ani ilma qotee bulaati. Dura mana keessaa tokkummaa qabaachuun dirqama ta'a. Tokkummaa hin qabdu taanaani diina ofirraa eeguu hin dandeessu. Kanaaf tokkummaa keenya ijaarree nuti dhaabbannee jennaan maal godhaa? Utuu nuti iyyuu isaan hin kadhatin isaan iyyuu barbaadanii bira dhufu. Akka amma lafa ciran miti. Gaafa sana barbaadanii bira dhufu jechaadha. Amma fakkeenyaaf uummata Tigraay fudhatama yeroo abaawoon achi galu Tigraay keessa dhufanii kan isaan nyaachisanii obaasanii gadhiisanii maaliif? Oromoo dhaddanaa tokko ta'aa dhufuudhaaf ilaalcha adda bilisummaa Oromoo qabatee adeemuu irraa kan ka'eedhaafiti Oromoo hababbalachuudhaaf kan isaan nyaachisan malee jaallatanii ibsu jechaadha. Warri Amaaraa maal godhu? Oromoon abshaalummaa sanaan deemee jara kanaa wajjin nyaatee kan akka Tigraay adda bilisummaa Oromoo balleessee jiru lafarraa. TPL Tigraay hundayyuu jechuudha. Kan akka TPL balleessee jiru. Garuu isaan ijin naqee nyaatee deemee jira. Oromoon amma akka inni gara bal'ina qabeenya jira. Ollaa sajjii jiraachuu kan danda'u jechaadha kan inni agarsiisu. Lammaffaa immoo siyaasaan akka inni bilchaataa deemee abshaalummaan akka inni deemaa agarsiisu jechaadha. Kun maal godhee isaanii uummata Tigraay qoodanii Oromoo irraa fottosanii addaan baasanii saawwasaawwan irraa laaluu isaan jedhan kun irraatu itti naqeeraa jechaadha karaa tokko. Amma kan mataa isaan ofirraa funaanaa jiran iyyuu Oromoo iyyuu hin ta'in adda bilisummaa Oromoo Tigraay keessa bahee achi nyaatee galuunsaa kan eegee isaan biqilchiisaa jiru tokko kan. Kanaaf tokko tokkummaa keenya gadi jabeessinee irratti hojjetanii warri abbaa gadaas beektonni keenya ogeessonni keenya hundumtuu gatta'anii irratti hojjetuu qaban jechaadha. Inni lammaffaa Oromoon ollaasaa wajjin nagaa jabaa uumuutu jira. Warra Oromoo wajjin nagaan jiraachuu barbaadu wajjin nagaa uumuun sanyii naannoo Sumaalees ta'u, warra Benishaangulees ta'u, warra Gaambeellaas ta'u, warra Dabuubiis ta'u isaan kana wajjin nagaa buusuun is very important. Wanni jabaachuudhaaf kanaaf kanuma gochuu qabadee dhaamsi koo tokkummaa ammas. Galatoomii Obbo Solomoon walumaa galatti isin lachuutu yaadootiin isin dhiyeessitan daawwattoonni keenya irraa hubatan jeetiin abdii guddaa qaba. Dhaamsa gabaabaa nan qabu jaarmiyoota siyaasaa Oromootiif keessaa hoo warra alaa galanii fi warri biyya keessa jiranis rakkoo uummata Oromoo irratti tokko ta'anii yaadota irratti immoo wal falmaa pozitiif ta'e dhugumaan xiyyeeffannaan isaa jireenya uummata Oromootii fi abdii uummata Oromoo boruu abbaa biyyummaa mirkaneessuu danda'u irratti mataa cabsanii wal mari'achuu akka hin sodaannee fi ammoo tokkummaa isaanii nama dhugaa tokko tuqame kaanis akka tuqamatti ilaalanii walii tumsuu yaadota bilchoo biyyattii san hattummaadhaan fuuldura oofuu danda'an. Hammachuu boortaa fi ajjeechaa fi hidhaa kan isaan itti nu oofuu barbaadan sanirraa fagaachuu yaadota kana obboloonni kunii fi dhaabbotiin siyaasaadhaa obbolooti isaanii hundinuu yaada kana fudhatanii duraanis itti yaadanii jiranii akka cimsaa deemaniin yaadachiisuu barbaada. Daawwattoota keenya sagantaan har'aaf dhiyeessine haganuma waa akka irraa baratan abdii qabna. Qophii itti aantu waliin dhufnutti nageenyu jiraadha.